عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجمتوتا في جالتمتوتا هردوفتوتا OCM يوكان أورو construction in the marketing توبي نجني كيسام برا على النساء نمني ما تواتني سنجانو تنجا جرا الحمد لله ويادا كيسان الراه فين جرا هرجيني إجا بوجا هراسي يكوما كنا دورا براتامي غافي هدو كيساني كان تي في كيا وان بيكو كابدن جري ودفنو تكو كبادي الفجرا كنا فرون يرجع كباتي بكرة channel كنا رفتن subscribe gochuu hin dagatina miseensa keenya kan maatii keenya kan taatan like godhaatiin jajjabeessa hiriyoota keessan biraan waan asirraa argattan share godhaa wal biraan gahaa YouTube channel keenya nuuf guddisaa isin jenna gara oro construction yoo dhuftani waan baay'ee asirraa argattu keessattuu yoo haala ijaarsa yeroo ammaa kana wal qabatee diizaayinoota manaa yeroo kana ijaaramaa jirani akkasumas ammoo mana tokko ijaaruuf qarshii meeqa akkasiin barbaachisuu fi akkamitti ijaaruu akka qabdan yeroo akkamii akka ijaaruu qabdani waan jedhu tokkoon isin biraan geene jechaadha. Kanaaf waan gaafachuu qabdan jiraannan gama keenya koota wajjin mari'annaa wajjin hojjannaa isin jira. Kanaaf guyyaa har'aa wantoota ijaarsa manaa yeroo ijaarru yookaan immoo mana tokko ijaaruudhaaf wantoota mana keenya jissuu fi manni keenya yeroo tokko babbaqatu jira jechaadha. Wantoota ijaarsa mana keenya babbaqasanii fi jissan waan jedhu qabxiilee hedduu qabadhee isin biraan ga'ee jira jechaadha. Kanaaf namoonni hedduun guyyoota muraasa dura mana tokko ijaarree yeroo muraasa booda nu jalaa jigee jedhee namni tokko lama jira waan ta'eef kanarra dhaabbachuudhaan wantoota kana fakkaatan qabxiiwwan ijoo ta'an jechaadha. Keessattuu yeroo ammaa kana naannoowwan tokkotti manni ijaaramee waggaa takka osoo hin gahin kan jigutu argama jechaadha. Yookaan ammoo ijaarsa mana bolokkeettiin ijaaramanis ta'e mana mukaan ijaaraman yeroo muraasa booda kan babbaqaqantu jira jechaadha. Wantoonni kunniin maalirraa ka'uudhaan yookaan ammoo hanqina maalirraa ka'u wantoonni akkanaa kunniin nu mudata waan jedhu isin biraan gaha jechaadha. Kanaafi hanga xumura qophii keenyaatitti na hordofaa nu faana bu'aati wantoota kana duras hojjannes YouTube keenya jala naannaa fi daawwadhaa waan gaafii isin ta'es nu gaafadhaa isiniif hojjannaa isin biraan geenya jechuudha. Kanaan alattis namoonni ijaarsa mana keessan gurgurachuu fi bitachuu barbaadan wantoota barbaadan kamuu gama keenyaa koottaa isin jira. Kanaafi kallattiimaan odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufetti yoo isin dabarse takka lama jennee qabxiiwwan amma isin jedhe kana isin biraan gaha jechuudha. Mana tokko ijaarri jiguu danda'a yeroo muraasa booda yookaan ammoo kan daaqee dalga tokkotti kan jedhee argina yookaan ammoo kan babbaqaqee argina jechaadha. Karaa kanaan wantoota ijoo ta'an isin biraan gaha jalqaba irratti mana tokko ijaaruu fi wantoonni sababa isa ta'an isa jessuu danda'an manni tokko ijaaramee erga jedhee mana kana ijaaruudhaaf boollicha manaaf qonnu gadi fageessuudha jechaadha. Naannoo tokkotti ogeessi waan ijaaruuf ogeessi kun gubbaa irratti mana dhaabuu danda'a waan ta'eef yeroo muraasa booda jiguu danda'a. Naannootti biyyeen gara waan ta'eef naannoowwan biyyeen ashawaati ta'anitti keessattuu gadi fageennan meetira tokko hanga saantimeetira 80 qotamuu qaba jechaadha. Akka seera ijaarsa manaatitti manni tokko duun ijaaraniin dura muka dhaabaa gaafa kaafnu meetira tokko fagaatee muka dhaabamutu jira. Muka kana meetira tokko hanga saantii 80 gadi fageessinee qotuu qabna jechaadha. Isa taan sun ammoo xaarbiiwwan yookaan muka babbaqaqamee galutu jira waan ta'eef isa kana seentimeetira 60 hanga seentimeetira 50 gaffageessinee qotuu qabna jechaadha. Isas ittaan sunaan erga mana ijaarre maagaratu jira. Maagara kana haala ittiin dhaamutu jira. Maagara kana erga mana ijaarsa manaa muka dhaabnee kaafnee booda mukkeen fufurdaa fi qaqal'aatu jira. Maagara mana keenya ijaarru keessa mukkeen fufurdaa gara jalaatitti fayyadamuu fi mukkeen gurguddaa gara mukkeen qaqal'aa gara gubbaatti fayyadamuu fi mukkeen fufurdaa tan ammoo gara jalaatti fayyadamuu qabna. Kana jechuun mana tokko gaafa ijaarre mukkeen fufurdaa gubbaarraa yoo galchine ulfaatinni mana gara gubbaa jiru kan gara gadaana jiru yoo ta'e manichi jiguu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf waan ulfaatu tokko qabattee yeroo dheeraa hangam akka turuu dandeettu ofirraa kaafnee beekuu dandeenya. Kanaaf ijaarsa mana keenyaa gara gadiitti yookaan ammoo gara jala lafatti aanu mukkeen fufurdaan maagara dhahuu gara gubbaatti ammoo mukkeen qaqal'aan dhahuu dandeenya. Kanaaf manni keenya haala kanaan yoo ijaarame umrii dheeraa turuu danda'a jechaadha. Isa taan sun ammoo erga lafaa kaafnee booda hanga waalikii hiinutti manni haala margaa jirtan kanaan dalga aangiliiwwan isaa arfan irraan hidhamuu qaba yookaan ammoo mukaan hirkifamuu qaba jechaadha jiguu waan danda'uuf. Inni taanu mana erga ijaarree guyyoota takka lama caala osoo hin turin luka isaa yookaan ammoo dhakaan hidhuudha jechaadha. Akkama viidiyoo tanarratti argaa jirtanitti saantii 30 hanga saantii 50 bal'ina saantii 30 fi gadi fageenyi isaa saantii 20 hanga saantii 30 gadi qonnee waalikii isaa hidhuu qabna jechaadha. Yoo kana hin inni ta'a yeroo muraasa keessatti kufuu danda'a jechaadha. Kanaaf ammoo gatii waalikii yookaan ammoo luka mana tokko hidhu guyyaa darbe isin biraan gahee jira. Haala ta'uun baay'ina lukii isin ijaartaniin wal qabatee jechaadha. Isas isin biraan gaha. Kanaaf mana akkuma ijaarreen guyyoota muraasa booda waalikii isaa yookaan luka isaa hidhuudha jechaadha. Gaafa luka hiine
carraan manichi kun jiguu salphaadha jechaadha yeroo gabaabaatti jiguu hin danda'amu. Isatti aansuudhaan ogeessa filachuudha. Sababa ta'u meeshaalee mana kanaaf barbaachisan manni kun ijaarame umrii dheeraa turuu fi umrii gabaabaa turuu akka danda'u kan beeku ogeessa waan ta'eef ogeessa gahumsa qabu taanaan manicha akka umrii dheeraa qabaatu ijaaruu danda'a jechaadha. Kanaaf ogeessa gaafa hin filanne haaluma salphaan nama yeroo dhiyootti ijaarsa jalqabeetu jira yookaan ammoo gahumsa yookaan dandeettii gahaa kan hin qabnetu jiraachuu danda'a. Namoonni akkanaa kunniin gaafa mana keenya ijaaran manicha haaluma salphaan jiguu danda'a jechaadha. Kanaan wal qabatee ogeessa akkamitti filachuu dandeenya waan jedhu ogeessa filachuudhaaf ijaarsa ogeessichi sun mana kana dura ijaare ilaaluudhaan ijaarsifachuu qabdan jechaadha. Gaafa mana ijaartan ogeessa tokko waliigaltanii mana nu ijaare gaafa jettanii waliigaltee keessan xumurtanii gara ijaarsaatti seentanii waliigaltee kanatti seeni manicha ogeessi kana dura ogeessichi isin filattan sun kana dura ijaare ilaaluudhaan bareedina inni manni inni ijaare sun bareedina inni qabu yookaan dizaayina inni ittiin ijaaree fi manichi sammootuyyuu yeroo gabaabaa keessatti babbaqaqee jira kennaaf waalikiin gaafa dhahamu liishoon girfi isaa ashawaa fi simmintoon gaafa garafamu yeroo gabaabaa keessatti kan babbaqaantu jira. Waan akkanaa kan ilaalle ogeessa filachuu danda'uu qabna jechaadha. Inni itti aanu yoo danda'ame biyyee gubbaa san irraa kaasuu keessattuyyuu mana bolokkeettiin ijaaru taanaan dirqama biyyee gubbaa irra jiru kana biyyee gubbaa irraa qonnee erga irraa kaafnee booda ijaarsa mana keenyaa lafa keessa gadi fageessinee kaasuu qabaanna jechaadha biyyeen gubbaa irraa ka'e. Kanas ta'uu yoo baate biyyee gubbaa irraa qottanii irraa gatame biyyeen bakka biraa ammoo dhufamee bakka sanitti tumameeti ijaarama jechaadha keessattuyyuu manni bolokkeettiin ijaaraman kunniin biyyee bakka san jiru irratti ijaaruudhaaf biyyee bakka jiru san irratti gaafa ijaarame umrii dheeraa qabaachuu hin danda'u manichi jiguu danda'a yookaan ammoo lafa keessa gasiiquu danda'a jechaadha. Hin gabaabbachuu yoo gabaaban manneen tokko yoo argitan waggaa 2-3 keessatti dheerinni isaa kan xiqqaatutu jira. Kanaaf biyyee naannoo san jiru irraa kaafamee biyyeen bakka biraa itti guutamu yookaan ammoo biyyee irraa kaafamee utuu biyyee biraa fidanii itti hin guunne akkuma jiru sanitti lafa keessa gaffageessanii ijaaruu jechaadha. Kana yoo ta'e umrii dheeraa qabaachuu danda'a manichi jechaadha. Sibiila furdaa fayyadamu fakkeenyaaf manneen bolokkeettii irratti gaafa fayyadamnu mana kontiraata kennitan akkuma guyyaa duraa isin biraan gahe qarshii hambifachuuf jecha muktiin fakkeenyaaf sibiilli abbaa 8 abbaa 10 abbaa 12 waan jedhamutu jira. Kun gatii isarratti garagara waan ta'eef abbaa 12 ijaaruu osoo qabaatu abbaa 8tiin gaafa ijaarutu argamaa jecha. Kanaaf sibiilichi qal'aa waan ta'eef ba'aa gubbaa irratti baatu qorqoorroon jira gubbaarraan dhakaan uumamtu bolokkeettiin kaa'amu jira. Gaafa ba'aan baay'ee akkanaa kana baadhate manichi jiguu yookaan ammoo daakuu danda'a jechaadha. Sibiilli dhumuquu danda'a jechuudha. Waan kanaaf manni keenya jigiinsaaf saaxilamuu qaba. Kanaaf meeshaalee gaafa bittanii mana ijaarattan iddoo meeshaan itti gurguramu san ofii keessan hidhattanii meeshaalee sanniin bitachuu dhuma qabdanii jechuudha. Kanaaf sibiilichi abbaa meeqa akka ta'e ofii keessanii warra meeshaa gurguru gaafattanii haala kanaan ijaarsa mana keessaniitiif hin qopheessan yookaan immoo hin ijaarattan taanaan manni keessan umrii dheeraa qabaachuu dhabuu danda'a jechuudha. Inni itti aanu ashawaa gosa garagaraatu jira. Ashawaa biyyee qabutu jira. Ashawaa kanneen haalaan filatanii ittiin ijaaruu kan ammoo itti fayyadamu. Ashawaa biyyee qabu fayyadamtan ashawichi yeroo gabaabaa keessatti babbaqaquu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf biyyeen aduu keessatti gaafa ture hin babbaqaqa waan ta'eef ashawichi biyyee gaafa yoo qabaate yeroo gabaabaa keessatti babbaqaquu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf babbaqaqeensa akkanatti manaa fi dallaa irratti argitan kan masuura irratti argaa jirtan kana sababa ashawichi biyyee qabuu fi inni biraa sababni biraa ashawaaf simmintoo walitti dabalameeti gaafa manni ittiin garafamu simmintoo hirdhisuudhaan ashawaa baay'isu kanneen yeroo baay'ee manneen kontiraata kennan irratti wanta argamudha jechuudha. Simmintoo gatiin isaa widdiidha. Ashawaan hamma tokko gatiin isaa rakasa. Gatii simmintoo kana keessa qarshii hirdhifachuuf jecha simmintoo muraasaan ashawaa baay'ee gaafa ulfaana fayyadaman ji'a muraasa booda manni keenya babbaqaquu danda'a jechuudha. Manni gaafa babbaqaqe ashawaan garafne sun guutumaan guututti irraa jiguu danda'a. Kanaaf ashawaa gaafa binnu ashawaa filachuu fi ashawaaf simmintoo gaafa walitti mannee fayyadamnu simmintoo baay'isuu qabna jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kunniin jigiinsa mana keenyaatiif sababa guddaa ta'uu danda'u jechuudha. Inni itti aanu ammoo mismaara itti fayyadama mismaara. Kanaaf mismaara lakkoofsa qaba jechuudha. Lakkoofsa 5-7-8 hamma 15 jira. Mismaara kanniin mismaara dheeraa hin fayyadamnu yookaan mismaara lakkoofsa baay'ee hin fayyadamnu yoo ta'e mismaarichi muka kaan keessaa baay'ee muka kaan dhaqqabuu dhabuu isaa irraa kan ka'e yeroo baay'ee mukti irraa kaka'utu argama yookaan ammoo manichi jiguutu argama maagarri isaa irraa bu'utu argama. Kanaaf wantoonni akkanaa kunniin akka nu mudanneef mismaara lakkoofsa ogeessi nuun jedhin itti fayyadamuu fi yoo ogeessichis kan shakkii irraa qabaatan ta'e
nama muuxannoo ijaarsa manaa qabu gaafachuudhaan mismaara lakkoofsa hagamii girgiddaa ittiin ijaaruuf akka qopheessitan mukkeen furdina qabu gubbaa irratti fayyadamtan mismaara lakkoofsa meeqaatiin akka fayyadamuu qabdan wantoota akkanaa kanneen ogeessa gaafatanii deebii hin argatan taanaan namoota ijaarsa manaa irratti muuxannoo qabanii fi beekan gaafachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf wantoonni kanaaf kan kana fakkaatan kunniin manni keenya umrii dheeraa akka hin qabaanne wantoota taasisan waan ta'eef gaafa mana ijaarannu of eeggannoo cimaan ijaarachuu qabna jechuudha. Kanaaf mana tokko ijaarree gaafa jige yookaan immoo mana tokko ijaarame ji'a muraasa booda jigee kanuma lafa gaheetu argama. Kanaaf kun baasii yookaan immoo kisaaraa hedduu keessa isin galchuu danda'a. Qabxiin kun qabxii ijoo waan ta'eef namoonni hedduun kan na gaafatantu jira jechuudha. Kanaaf dallaa gaafa ta'e dallaan rakkoo qabu. Carraan haxirii tokko gaafa lafa keenya irratti gaafa haxirre carraan haxirichi sun jiguu salphaadha waan ta'eef ba'aa biraa gubbaa hin qabu waan ta'eef jiguu dhabuu danda'a yeroo dheeraa turuu danda'a. Kanaaf mana gaafa ijaaru manni gubbaa irraan ba'aawwan hedduu qorqorroo dabalatee mismaaraa hanga mukkeen furdaa gubbaarra galan kanneen dabalatee jiguu waan danda'uuf of eeggannoo cimaan ijaaruu qabna jechuudha. Inni itti aanu immoo haalli lafa keenya lafa ijaaruun murteessaa ta'a jechuudha. Gaafa lafti irraan gadee slooppii gaafa qabaatu kan goddaa gadi gaafa ta'e gara lafti ol ka'u sanaan biyyee irraa qonnee leeveliin yookaan isaa akka wal qixxaawu erga goonee booda ijaaruu qabna jechuudha. Akkuma inni lafti dabe sanatti yoo ijaarre ba'aan yookaan immoo humni manicha kana gara dhooqaatti yookaan immoo gara lafti gad jedhu sanitti waan gadi ulfaatiin isaa gara sanatti gad siiquuf manni keenya yeroo muraasa booda gara sanatti jiguu danda'a jechuudha. Kanaaf balaawwan namarraan gahuu fi akkasumas immoo tuyyuu baasiidhaaf saaxiluu kisaaraa keessa seensisuu danda'a waan ta'eef wantoota kanneenii fi qabxiilee kana fakkaatanii fi qabxiilee kanarraa hafan kan biroo gaafachuudhaan mana osoo ijaarrataniin dura maal qopheessuu akka qabnuu fi maal irratti of eeggachuu akka qabnu beekuu qabnaa jechuudha. Kan ammoo odeeffannee erga jennee booda ijaarsa manaatitti seenuu qabnaa jechuudha. Kanaaf qabxiileen guyyaa har'aa qabadhee haala ijaarsa manaa irratti isiniif dhiyaadhee qabxiiwwan ijoo kana fakkaatan jechuudha. Qabxiilee kanarra fi kana irraa hafani yeroo biraatti yeroo yeroodhaan qabadhee isin dhufa gaafii hedduu isin gaafatan kana bira jirus yeroo itti aanu qabadhee isin dhufa. Waan wajjin turtaniif galatooma ulfaadha ulfinni isin bira haa turu viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura ammas irra deebi'uudhaan warroonni haarawaa gara dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan yuutuub chaanaalii keenya nuuf guddisa. Sadarkaa kanaan kan geettaniif galanni keessanii hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan